haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argitan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kuni booda karaa kana koottaa qolli isaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee ejjannoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaafis haa taatu sabab sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti san qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretu lolli haalli itti seemamu ni jira dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti lola obboleeyyan jidduutti godhamudha oromiyaa keessatti illee godhamu lola oromoota jidduutti godhamaa jirudha kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in ummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u keessattuu dabara kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa booda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle itoo abboyda dhuwaa lola laaftutti mariidhan aangoo qabeenya walii qooduudhaan wal dhiibuurra wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deeman kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deeman lola kana dhaabuu baannaani Oromoo fi sabaaf sablammoota biyya saniitiifis hammaataa deemu akkuma kaleessa jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku hidhamee hin beeku miidhamaa hin beeku lolli kun itti fufnaan garuu rakkoon kun safarii uummata keenya irra ga'u kun dachaan dabalaa deema jechuudha kanaaf wanni lolli akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessaatirraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne dhumaatii kaleessaatirraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha kabira wanni waachaa jirruuf lolli kun itti fufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garagartuu 5-6 lolaa jira lolli kun itti fufnaan mootummaa keessallee gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa wal waraanuu eegala
kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa deema. San qofa miti. Humnoonni biyyaalaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti humnaan garuu dachaan guddataa deema. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amanna. Waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa daaraa godha jennee waan sodaannuuf uummanni keenya maaliif qabsaa sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaruuf isa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuulee wal waraanan baay'ataa. Akeenii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama. Xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa. Jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuu fi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf uummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. Amma eegan jeeroota tanin duraa sanitti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti ummata keenyarraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun beekamtii qabnuun sagalee qabnuun lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arrabe yoo dheeresse. Abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru.
garuu dhiigii qabnu aarii qabnu madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira dhufaa jira. Kanaaf hoggaa wal geessanis hoggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa, waan saba biraa dallansiisa, waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka of qusattan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf, roorroo jalaa bahuudhaaf, sirna dimokiraasii uumuudhaaf, haqa keenya eegsifachuudhaaf, eenyummaa keenya guddifachuudhaaf, afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalatee isin haa cimsu jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رامسوما جوابتكو دبر فدين ديمور بعده. جواب سيتوما جوابتي دبي جال مروتي في جال جوار محمد. أورمو رجيسني duraan dursee baraan wanni na dhibe maaliif walitti madaalamuun barbaachisee duraan dursee walii gallaame jaal marroo fi Jawaar Mohaammed maaliif waliin madaaluun barbaachisee jechuun ati yeroonii fi Jawaar Mohaammadii fi jaal marroo walitti madaaltu nama ija bitaatii fi ija mirgaa natti madaalu jiran. هقول لك إيه نمني جوار محمدي في جال مرو أسيفي أتشين خاي ولي مدالا جرو نما قرتي إجابتاتي في إجامرقا مدالا جرو أنا قرت سيقلامي خنافو وان ولدت مدالا مهندن دامني ولدت مدالين أنا حاجة اسمها سنجات شوربات ija mirgaataa fi ija bitaa tana walitti madaaluun maal bu'aan isii jechuun tunis ta'eeti suma gubbaa jirti tunis ta'eeti suma gubbaa jirti walitti madaaluun maaliif barbaachisaadha gaafin kiyya maaliif kanaaf jaal marroonis ija bitaati jaal Jawaar Mohaammadis ija mirgaatanaaf hin barbaachisu. Jawaar Mohaammed hayyama khiyyaa fi hayyama khee gaafateetii miti qabsootti seen jaal marroon hayyama khiyyaa fi hayyama keetii barbaadaa miti barbaadeetii miti qabsootti seen anaa fi atii miti isaan qaxare lamaanuu wareegama barbaachisu jaal marroon caakatti galee daggalatti galee waan qabu qabeenya isaa lakkisee barumsa isaa jidduutti dhaabee waan godhuu qabu akka xiyyaaf akka keetitti jiruu mi'ootu barbaadu dhiisee daggalaggale Oromoo fi Oromiyaa bilisa godhuuf sabaa salmoota wal qixxummaadhaan biyya san keessatti ol aantummaan haqaa argamee ol aantummaan jiraatuudhaaf ol aantummaa haqaatiin jechuudha ol aantummaa saba tokko osoo hin taane ol aantummaan dhugaa argamte biyya san keessatti jiraatuudhaaf duuba lamaanuu wani isaan qabsaa'aniif kaayyoon isaanii tokko kaayyoo garaagaraa hin qaban adeemsi isaanii adeemsa wal faalliisuu miti amantuu amanuu baattus adeemsi isaanii adeemsa wal faalliisuu miti ani bakkuma qabxii isaan itti wal faalleessan qofa naa himi deemiti siigalaa miti qabxuma isaan itti wal faalleessan takka akkanatti wal faalleessanii naan jedhu sunis yaadaan wal dura ta'anii wal sirreeffatan
Anaa fi ati immoo abdii roobaa reefu barruu inni barreesse takka hedduun xinxalee. Abdii roobaa ulfaadhu wayyoome. Barruun teessuun hedduu dhadhaan oowwaste ebboo. Gabna gooteen na tasgabbeessite ebboo. Barruun teessuun. Maaliif jennaan Jaal Marroonis Jaal Jawaar Mohammadis lamaanuu Jawaar Mohammadis paaspoora isaa jireenya isaa ilmoo isaa jaartii isaa qabeenya isaa alaa mana isaa dhiisee Ameerikaa tana keessatti akka fedhetti jiraachuu danda'u. Akka fedhetti jiraachuu danda'u. Qabsoo waan gatiin qabsoon kafalchiistu hunda hin kafale jedhee itti hidhamee itti beelawee itti rakkatee itti dhoobatee raahaa itti argatuu danda'u lakkisee saba kanaan gabrummaa baasee jeeti. Lamaanuu kaayyoon isaanii anaa fi ati mataa ol qabanne jiraatu. Kanaafuu ani namoota kanaas faarsee kaan arrabsee kaan faarsu an kun na biratti akka nama tokkotti qabsoo Oromootiif yoo gartee gufuu ta'e malee qabsoo Oromootiif bu'aa ni buusa jeen amana. Yeroon nuti Jaal Marroo fi Jawaar Mohammad akka paartii adda addaatti paartiin kuni biyya bulchuu danda'a paartiin kun biyya bulchuu hin danda'u jennee filannu yeroo isiitii miti. Achi hin geenye hiree sanuu hin qabnu hin geenye hiree san argachuuf lamaanuu fiigaa jiran. Siigalaa miti. Kanaaf lachuu ija bitaatii fi ija mirgaatiin akkasittiin fudhadha. Dhaabni Oromoo kan Oromoon gabrummaa jala jiraachuu hin qabu jedhee yaalii godhaa jiru laffa'aa jiru hundinuu kabajamuu qaba. Dandeessu gargaarii dadhabdu dhiisii taa'e. Qabsoo uummata Oromoo hin burjaajeessin. Daandii isaan irratti gartee qabsaa'anii uummata keenyaaf waan danda'an godhaa jiran hin balleessinis hin jedhan akkasumas silaamu. Kanaaf lamaanuu qabsaa'ota keenya lamaanuu gara danda'aniin akka beekanitti waan danda'aniin godhaa jiranii lamaanuu walitti madaalanii yeroo kuni kanas hin barbaachisu. Hattaa yoo bilisomnene lamaanuu bifa tokko gartee filannee bifa tokko dhiisnu miti. Lamaanuu nu barbaachisan. Lamaanuu nu barbaachisan. Ana galumaan jechuu barbaada. Tasgabbaawaa ija mirgaatii fi ija bitaa wal filachiisuun hin taatu. Lamaanuu qabsaa'ota keenya lamaanuu nuuf jecha dhama'aa jiran, nuuf jecha beelawaa jiran, nuuf jecha rakkataa jiran, nuuf jecha miidhamaa jiran. Lamaanuu walqixa gargaara, lamaanuu walqixa bira dhaabbana. Ana akkasitti yaada. Kanaatu akkasii an lamaanuu ija bitaatii fi ija mirgaati. Walii galaami. Qaamni kuni dhaggeeffadhu. Qaama kanarraa bakka laafaa jira. Qaama kanarraa bakka guddaa bakka jabaa jira. Walii galaami. Yaa si xiqqoo asirraan achi si qabbo. Si galee? Walii galaami. Qaama ilma namaa kanarraa Rabbiin yeroo qaama uumu ija uume. Funyaan nuu kanne, ilkaan nuu kanne. Rabbiin qaama kana hunda takkoon goone adda addatti nu uume jechuudha. Qaamni kuni waan nuti irraa barbaannutu jira. Iji dalagaa isin qabdutu jira. Funyaan dalagaa inni qabutu jira. Ilkeen dalagaa inni qabutu jira. Garaachi dalagaa inni qabutu jira. Nyaarri dalagaa inni qabutu jira. Gurri dalagaa inni qabutu jira. Hundinuu dalagaa isa Rabbiin addaan qoodeef jira. Hundinuu qaama tokkorra jira immoo. Hundinuu ijjinis qaamuma kiyya. Funyaanis qaamuma kiyya. Ilkaan kunis qaamuma kiyya. Ilkee tanaanii waa cininuu danda'a. Tanii waa ifirraatti harku ija tana. Ijji waa hunda dalaguu hin dandeessu. Funyaan waa hunda dalaguu hin danda'u. Ilkeen waa hunda dalaguu hin danda'u. Ani ilma namaa tahee guutuu tahee waan hin barbaade bakkaan gahuudhaaf
rabbiin qaama kiyya kana keessatti waalaikum salaam, how are you? Good, mashallah. Qaama kiyya kana keessatti waan adda addaa naaf uume. Maaliif walitti haajama, walirraa duroomuu hin danda'u. Ijji, funyaan, ilkaan, afaan, gurri. Kanaaf nuti qabsaa'ota hunda karaan itti madaalluun hin jiru. Hundinuu madaalliin isaanii wal qixa nu biratti. Kaan karaa danda'uun qabsaawa, kaan qalamaan qabsaawa, kaan dippiloomaasiin qabsaawa, kaan karaa humnaan qabsaa'us kabajuu danda'uu qabna. Ana garumaan jechuu barbaada. Kana keessaa warri gartee waan biraa corachuu barbaadan hireen hin jirtu, naggada biraa barbaadadha. Isin jannat turtii gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.